konkolaataan Video kanaan gadhumaatti dhaggeeffadhaa miilaan achi baatanii jechuudha. Sinirree irraa baratu jedheetu yaada hanga gadhumaatti dhaggeeffadhaa. Jarri tun jechuudha. Isuma waliin ta'anii. Ya kakak di sini nama kita ni jual gargara karena orang gargara malu gargara jadi cintu bana makuri apa ni san shifera ini macam kumpulan tani demne ori kode mumo Ika akkuma dhageessanii obboloota koo mucattiin sodaa chaawaan asootuu fi waan isheen jettu sirriitti illee dhaga'amu baasu kaa keessattuyyuu gara biyyaatti gaafa deebitan sirriitti of eeggannoo godhaa obboloota koo ijoolleen biyya irraa galtanii hin beeku. Yeroo jalqabaatiif akkuma durii biyyi keenya nagaa jettanii warreen gara Itoophiyaa galtanii boodee keessatti gadi baatan of eeggannoo godhaa. Ashamaa akkabuun hordoftoota kabajamtoota isaanii YouTube's gaditti jalatti argamtan jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyoon ifaa baay'atu jecha. Egaa yeroo baay'ee waan akkana kun deddeebi'aa yeroo baay'ee ijoollee keenya hin mudata. So kanaaf sirriitti of eeggannoo godhaa xinniqqaaqee godhadha. Maaliif jennaan waan akkana kuni namoota hin muudanne hin jiru garuu immoo ijoolleen keenya dhaga'anii of eeggannoo godhan wantoonni hunduu jijjiirame bakkuma san hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu egaa akkuma jette mucattiin hin jiru namoonni attoonni waan akkanaa taaskii fidanii dhufu gaafa isin boodadha yookiin immoo halkan irraa ta'u achi keessa bulaa malee dhufuma waan ofeeyyuu ta'e gadi baatanii amma maatiin keessan dhufne as jirra isin jedhanitti warroota taaskii yookiin immoo namoota waan ofeeyyuu ta'e hin amanina. Maaliif ijoollee baay'een akkanatti nyaatamanii ijoollee hedduudha dhugaa dubbachuuf shii qofa osoo hin taane ijoollee hedduutu akkanatti nyaatamee jechuudha. Egaa mucayyoon tuni Saawudiidhaa gara Itoophiyaa gaafa galtu akka tasaan nagalchan jettee akka carraatan galee tikkeetti illee yoo namoonni tokko beeksanii guyyaa isin galchan irree isinitti mul'isu yaa ta'u malee galtaniis immoo achi keessa homtuu hin jiru waan ta'eef kaameraa hundatu jira boolee keessa gaafa bultan waan tokkichi hin jiru jechuudha. Garuu immoo amma maatiin eechumarraa sa'aatii sadillee achi keessa ooltanii irree gaafa bultan rakkoo takkallee wanti isin mudatu hin jiru. Garuu immoo odoo maatiin hin dhufin osoo namni isin taqabbalu achii hin dhufin ofii kiyyaafuyyuu nan beeka jettanii gaafa deemtan hin nyaatamtu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanaafiyyuu biyya keenya Itoophiyaa keessatti baay'ee mushkilaa miti. Kanaafiyyuu sirriitti waggaa meeqa akka xaartitti meeshaalee ishii shaanxaa ishii akkuma beekamu warqii wantoota adda addaa dhabdee jechuudha mucattiin tuni. So nafuu inni deemanii hin jiru tooftaa akkanaa beektanii bakka kanaatti sigeenyaa bakka ani maaliif akka amananii wajjin hin deeman bichaa hin beeku waan kana hin dhageenye ta'e akka attoonni yookiin immoo qorichaan nama tuqanii bakka barbaadan nama geessanii wantoota barbaadan nama raafudhatan hin beekan ta'e hin dhageenye ta'e hin beeku. Garuu namoonni keenya waan akkanaa kana fayyadaman haasaa akkanaa kana dhugaa itti fakkaatu natti fakkaata. Akka yaalaadutti kin dhugaa dubbachuuf nama sodaachisa yeroo ammaa kanatti beektanii ijoollee baay'ee shawwadamanii namoonni amma fakkeenyaaf maatiin hin dhufne achi keessa daqiiqaa meeqayyuu turuu hin sodaatu. Garuu achi keessa homtuu hin jiru. Achi keessatti gaafa sa'aatii 2-3 achuyyuu bultanii achuyyuu ooltan achi keessa wanti tokko hin jiru gadi ba'e namni siin jedhu hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu amma maatiin kee amma namni si fuudhu jiraatutti gadi baatee nyaatamti. Maatiin kee yaa odoo ittiin minan achi ga'ee jette. Egaa geechee boodatti immoo akkanatti fuudhetanii bakka barbaaddetti keessaa jedhee na taqabbaleeti nama hin beekne wayii akkamitti deemti. Taaskii amma fakkeenyaaf nam beekaa nama fakkeenyaaf achumattuu yoo dhiyoo odoo ta'e dhugaa dubbachuu namni deemu hin jiru jechuudha. Oduma Addis Ababaa keessaa ta'e manuma keetiin taaskumaa kophaa keessan qabachuun irra baay'ee ulfaata. Akka biyyoota Arabaa seenaa taaskii kophaa yaabbachuun of nyaachisuu jechuudha. Kanaaf sirriitti of eeggannoo godhaa. Waan akkanaa kun yeroo baay'ee ijoolleetti deddeebi'ee dhugaa dubbachuuf akka isheen jettetti Saawudii riyaala 17,000
riyaala 7,000 meeshaalee kana bitattee jechuudha shaanxota waan adda addaa warqii malee jechuudha warqiin harka keerra hin jira morma keerra hin jira isanirraa baafatanii sanummoo karaatti gatan beektanii meeshaa sanirraa fudhatanii raawwatanii karaatti gatan maal godhanii qorichaan tuqanii jechuudha akka isheen of hin beekne akka isheen yeroo sanitti of hin beektu beektanii baay'atanii jiru san namoonni akkanaa kuni Addis Ababa keessa baay'atanii deemu baay'ee nama sodaachisa barbichi fara kophaa ofiyyuu deemanii tanqasaaqasuun baay'ee nama hin jedhamne nama sodaachisa jechuudha kanaafiyyuu waan akkana kana of eeggannoo godhaa keessattuu ijoolleen gara biyya Arabaatii gara Itoophiyaa galtanii waan akka kophummaa bakka beektanii tanqasaaqasuun Addis Ababa ta'ee maal ta'ee jecha ta'ee baay'ee ulfaataadha. Kanaaf of nyaachisuu barbaadan malee akka nu jettanii kophaa keessan hin deemina. Anna kana dhugaa baay'ee takka na gaddisiiste. Dhugaa dubbachuuf baay'ee takka na gaddisiiste maal jennaanii Indoneesian beektanii ammallee beektanii namoonni akkasii qoricha akkasiitiin rabbi namaa baasu malee waan akkasiitiin nama xubanii keessan galan namoonni akkasii sammuu qabanii beektanii yeroo baay'ee waa baay'ee raafatu dhugaa dubbachuuf mucayyoon tun fazazettee meeshaa kana hunda dhabdee akkata inseekti beektanii dhugaa dubbachuuf maaliif yaa antini mok keecha ba'a fudhatan qorichisuun qorichisaan akkana ittiin nama jaanjisan namoota baay'een argaa waan ta'eef amma beektanii biyya Arabaa kanatti illee gaafan galuu mudannoo ijoollee baay'ee zimen jedhanii kanatti fuudhanii kan galchanii Itoophiyaatti fa'aa of beekaniitu ana maal tasna fidee jedhanii dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata waan isaan laalee jedhee bakka isaan laalee baay'ee tokkoon gadde jechuudha biyyuma Arabaa kanaaf jechuudha. Fi fuudhanii meeshaa takka malee paaspoortii qofatti kennanii Itoophiyaatti of arganii achitti bakka gaafa obbaran ijoolleen namoota gaggabaniitu jira jechuudha. Waan akkanaa kana immoo rabbi namaa baasu dhugaa dubbachuuf hedduu takka waan akkanaa kun hin jira biyya keenya keessa bichaa miti kunoo biyyoota Arabaatti illee hin jira waan akkanaa jechuudha. Waan ittiin nama danazasiisan na waaqayyo namaa eegu osoo waan akkasiitii immoo akkanatti nyaatamaa jiru namoota baay'eedha mafakkeenya firi'aa fakkaateetti dhiyaatee kan nyaachaa jiru namoota baay'een in jira kanaaf amma dubartoonni wayii beektanii ijoolleen hin jechuudha akkanumatti inni dhufuu biyya Arabaa kana gaafa dhufanii namoota wal baruu gara Facebook siin ta'ee karaa Instagram karaa adda addaatiin gara miidiyaa kanaatiin wal baruu isaan booda Yerbi wugin dhugaa dubbachuuf ani baay'inaan sodaadha namoota amanee jechuudha garuu maatii kiyyaan alatti namoota ammoo heeyyuu maan taane nama amanee firuma kiyyaayyuu maan taane dhugaa dubbachuuf amanee wajjin hin deemu jechuudha yeroo baay'ee maaliif hin beektu yeroon badaadha yeroon akkanatti bareedaa kanaaf sirriitti of eeggannoon immoo of eeggachuun numarraa eegama jechuudha kanaaf of eeggannoo godhaa. Gaafa wal baranu micayyoo itti beektanii firumatiyya kaatee baareenii naannoo gaafurii teesse yeroo kanatti anirree biyyeen jira yeroo sanii dhuftee ri'aa qabdii ri'aa isheetiin wal bartee garuma finfinneetiin inni achumarraan fuudhee achumatti shuma bira bakka ani isoo bira jiraatti natti fakkaata asoo fuudhee gaafa mobbiraan ga'ee wantoota qabdu shaanxaa hunda dhugaa dubbachuu waan qabdu hunda mucuuf irraa godhee qarshiilee odoo nambisiin akkaantii isheetirra kan jiru jechuudha dhugaa dubbachuuf akkaantii isheetirra kan jiru baasisee waan qabdu hunda waan ishiin biyya Arabaatii fidde hunda muxu godhe micayyoo sun abbadee akka ishee maraattee jechuudha maatii ishee bira geessee jechuudha kanaafiyyuu kuni barumsa nuuf ta'a kanaaf waan akkanaa kanarraa sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha micattii sun dhugaa dubbachuuf daftee tirreeffayyinii qorichi waan akkanaa wanti qoshaashan akkanaa kuni baay'ee nama xuqnaanii waaqayyo namaa eegu dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee gaafa karaallee deemtan yeroo baay'ee bakka laphee keessanirraa kadhannaa godhadhaatu deemaa beektanii kun waa hojii seexanaa waan ta'eef
gaafa sirriitti kadhannaallee godhatanii waan akkanaa kun sunitti dhiyaachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf Rabbitti bakkuma jirrutti nu haa eegu. Waan akkanaa kana baay'een sodaadhaanii gin gadi kophaa kiyya bakka deemuu nan sodaadha biyyuma keessattuu jechuudha. Kanaaf sirriitti of eeggannoo godhuudha. Hanga namaa danda'ametti yoo bakka kophaa ofii walii gadi deemuu waan akkasii kana amma beektanii keessattuu ijoollee biyya Arabaatii galan kana gaafa karaa irratti arganii bakka beektanii keenyas ijoolleen ni beektu galanii akkaataa isaan bakka harkaatiin isaanii harkaatiinti isaan booda bilbila namni biyya Arabaatii galee bilbila harkatti hin argitu jechuudha. Inni fudhatu maaliif of eeggannoo godhan waan ta'eef. Kanaafiyyuu waan akkanaa kan barumsa nuuf haa ta'u namoota akkasiitirraa barumsa fudhachuu qabna nuti immoo deemneetu jechuudha. Namoota miidhaman nu immoo deebinee akka isaanii sanitti miidhamnu barumsa irraan akka arganu waan dhageenye kana dhugaa argachuuf namoota amma namoota baay'eetti soba itti fakkaata. Garuu immoo kuni waan sobaa miti dhugaadha. Waan kanarraa sirriitti of eeggachuun barbaachisaadha. Maaliif isheen tuni amma miidhamtee meeshaalee ishii dhabdee namni biraa immoo akka irraa baratuu fi viidiyoo kana gallakkisanii jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een immoo waan sobatti fakkaatan mucayyoo sun amma dhugaa dubbachuu fi meeshaa kana hunda dhabdee gin akka waan itti fakkaannetti eenyu jetti gin beektanii indana sammuu ishii bakka atamee jira. Kanaaf uumaa itti fakkaachuu ofitti akka uumaa itti fakkaanne tokkotti of gachisiisanii akkasitti jechuudha qorichichi. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa Waaqayyoon waa eegu isiniin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.